Cinaacha tu na cabe bar an cinaacha bar an bar lafee bar gabbee boru hittiin dalagadhun qabu bar ani fuuti isaan an gubne an miidhaa an kaleessa isaaf ilmoo kiyya aarsaa kaffalee hadha jechuudha zeerootti na deebisee hadhaa boru dhufa jedhee bar ani gaafa hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin qabamee biyya gale sun gaafa inni dhufu bar dhokatee dhufe anaaf ilmaan kiyya nu gammachiisuuf jedhee bar meeshaa isaa kilaasii isaa sirreessaafii ture gaafa inni qabamee biyya galu sana eerpoortii keessatti iskerbii tokko ka haadha kiyyaa hin binne zarii isaatii bitee ergeef si galee haadha isaatii maallaqa ummaati yaa uffata ittiin bituuf dhabe amaan kiyya jedheen an maallaqa maatii kiyyaa ittiin bituun qabu garuu ati biyya ormaa waggaa dheeraa teessee galte waan ta'eef si galee maatiin kan kee fuula hin taane sida yookaan ammoo an ganzaba tokko wallaahi nama foon ilmoo kiyyaa akkasitti nyaate nattaayi ta'u ani gubadhee hawaasni kiyya madaa kiyya na habee cinaacha kootu na cabe nan miidhame hamileen dhabe sigale sagaleen dhabe sagalee naataadhaafin haasaa jira malee ani maqaa amaaniin yookaan maqaa ilmoo kiyyaatiif yoo girishii tokko yookaan ammoo ajandaa wayii barbaadee haasaa jiraadhe marzii nattaayi ta'u warri ammoo cubbuu narra keessan cubbuu mana keessaniin galattan sun isin ilaallata dhugaa jirtu anaaf rabbi na uumee fi isaaf ilmaan kiyya beeka waan ta'eef so obsee fi waggaa 4 guutuu obsee fi qabadhee fi gaafa inni anaaf ilmoo kiyya gatee bahullee gabbee hawaasa kiyyatti niman dhukkuba kiyya of tajaajilaa ijoollee kiyya tajaajilaa ijoollee kiyya bar osoo dubartii tokko taatee bar ilmoo itti darbitee bar ilmaan kunillee akkuma keeti jettee itti darbitii bar garuu an ilmoo kiyya itti darbine bar anillee bar akkuma inni hadha badheetti na darbee jireenya biraa eegale san kalee gaafa inni na darbee deemu ilmaan isaa darbeenis jireenya dhuunfaa kiyyaa jiraachuun hin danda'a lakki ilmoo kiyyaa wajjin cabee ilmoo kuwaasiin gaadhe isaa wajjin cabee isaa wajjin xiqqaadhe mana hidhaa baatii 8 guutuu bar dubartiin inni hadha badheetti na darbe kun bar BBC mararratti sagalee ta'aafii ture bar uffata bar akka addunyaan isaa sagalee taatuuf amaariffaaf oromiffaanaan sagalee ta'aafii ture bar unkaan isaa miti silaa kagandi isaa guutuun bar galata na himatu bar waan biraati miti si galee ka qarshiin takkan harka hin jiraanne bar akkaawuntii kiyya keessaa sumunii ka hin qabne bar si galee halkanii guyyaa sagalee ta'aafiin ture qorri osoo asiin na dhukkubu poolisiin osoo achi afaan natti banu ilmaan kiyya osoo na jalaa darbitu baran seenaa isaa bar guyyaa tokko maqaa isaa xureessee hin beeku bar waan ofii guyyaa tokko baran hammeenya isaa haasa'ee hin beeku bar sababaa maaliitiif akka qabamee mana hidhaa ture bar hawaasni kaayiroo martuu ni beekaa bar hin dubbanne bar irraan dubbachaa ture bar irraan falmachaan ture bar sagalee ta'aafiin ture bar BBC mararratti abbaan warraa kiyyaa na jalaa qabame abbaan ilmoo kiyyaa jedhee sagalee ta'aafii ture bar cinaacha tu na cabe bar an cinaacha bar an bar lafee bar gabbee boru hittiin dalagadhun qabu bar ani fuuti isaan an gubne an miidhaa an kaleessa isaaf ilmoo kiyya aarsaa kaffalee hadha jechuudha zeerootti na deebisee hadhaa boru dhufa jedhee bar ani gaafa hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin qabamee biyya gale sun gaafa inni dhufu bar dhokatee dhufe anaaf ilmaan kiyya nu gammachiisuuf jedhee bar meeshaa isaa kilaasii isaa sirreessaafii ture gaafa inni qabamee biyya galu sana eerpoortii keessatti iskerbii tokko ka haadha kiyyaa hin binne zarii isaatii bitee ergeef si galee haadha isaatii maallaqa ummaati yaa uffata ittiin bituuf dhabe amaan kiyya jedheen an maallaqa maatii kiyyaa ittiin bituun qabu garuu ati biyya ormaa waggaa dheeraa teessee galte waan ta'eef si galee maatiin kan kee fuula hin taaneen sillaaliniiti jedhee abbaa isaatii uffata birrii ittiin bitu dhabee jechuun uffata isaa keessaa uffata haaraa suufa haaraa jedhee ummaa isaatii ammootu waan silaa barbaachisu si galee bitee fi haadha kan kee gammachiisi abbaa kan kee gammachiisi garuu hin turiniiti yoo hagam turte ji'a tokko caala hin turin jedhee ulaagaalee isaa hunda guute haga inni eerpoortii irraa bu'ee halkanii guyyaa waliin dhaabbadhee cinqamee eessa geesse as geesse jedhee maatii isaatiin biraan gaheen akka inni waan afaan hin beekne akka waan inni daa'ima ta'etti jechuudha filaaworii fi iskiriimii asirraa naa kenna kar tokkoon qonqoo ilmaan kiyyaa cufa kar tokkoon qonqoo isaan cufaa bara sigale kun hundi maaliif aarsaa namni ilmoo ofiitii kaffalu ilmaan kiyyaanin kaffala bakka abbaa ilmaan kiyyaa hagam tokko yoo namii dhayyu an ilmaan kiyyaa bisa aarsaa kafaluu qaba jedheetiin aarsaa kana hunda kafale garuu inni hadha
عدد مجريني اتتولا اتي انجفتا ما حالا مجفتا لكا اني درانو بلاني باسيتي خانيني اسيقل سيقل عدد حالا جيرشا وان هندا مجفتا ديمون كان نانجت انا اوفيفو جريني انا في قوتيفو جريني متانا بني جرون الماني في جرون كي جرون إساك متانا بني كرامنا الماني يادا كبرمسان يادا كونكو إساني يادا كونكو خيا يادا سيقل دران إسا باسو دافن الكني قويا يويني دابدا tokko sifu ati kana naan jette akka waan daa'ima ta'etti sifu ati kana naan jette ati kana naan jette naan jedhee booda macarrashaarat aniifati gonkumaayyuu walii hin taanu abadan amaanni dhufee jireenya naa wajjin hin jiraata jettee hin yaadini gaafa inni naan jedhu wallahi laazim an soba naaf fakkaate san darbee na duuba makiinaa sana ani osoo isaa wajjin rakkadhu osoo maallaqa akkaawuntii isaa irratti galchuufi na duuba makiinaa sana gurguraa naa erga Sandarbetu warra sponsaratiin bilbile sponsor san cancel godhaati ana gahee kiyyana kannaan jedhe amaanati sila dhugaadhaan waan kana haasofteena haasa'ee jira dubbadhee jira barbaadu ani osoo xiyyaarri Ameerikaa irraa dhufee barri mana kiyyaa kana bira dhaabbate hin deemu naan jedhe Kehafu ilman keetiifoo maal yaadda waadaan aniifati ittiin walii gallee biyya galte kanaa miteena namni waadaa ofii deeggaru hin jiru naan jedha hasaaba jijjiiree jira yoo aniif ilmaan kee wennaan yoo jiruun sitta dhaye biyya qabdaa biyya keetti deebii kanaan jedha sigale kana hunda yoo soba na fakkaata bakka firaanki mana fakkaata sigale hadda ammotu ana cinaachi kiyya gaafa na cabee ilmaanii fi isaaf jecha cabee cinaachi na cabee gaafaani kara hundaanuu abdii kutu bultii biraa jaarrate ambar cinaacha gadiin ittiin bahee hojjetadhee ilmaan kiyya gurshuun qabu bar namni bar sa'a maana daduma miidiyaa kanarraa taa'ee boobar hin maraatte mucattiin naan jedhu bar amma an hin maraanne bar ammaraattu miti bar an jiru ilmaan kiyyaatu na maraachee bar Arsaan ilmaan kiyyaa kaffalaa jiruun nama raache kaayyoo ilmaan kiyyaatiif ammaraadhe malee ammaraattu miti. Hadha haasaan harkaa fashaleessu jedhanii ganaa deemanii guruuppii achiin isin ijaaratanii mucaan isiidhaaf jecha qabamee biyya galee mucaan ijoollee jaallataa sagal ijoollee yoo jaallate maaltu ilmaan isaarraa isa fageessare. Hatta anuu yoo isa miidhe hajen ilmoon isaa isa miite ani osoo inni na miidhu ilmaan isaati aarsaa kafalaan jiru anuu yoo isa miidhe bar ilmoo isaatiif jecha aarsaa kafaluu qabaa bar. Ilman kun bar maqaa isaatiin yaamamti malee maqaa kiyyaan hin yaamamtu bar saala amaan jedhamti malee saala siifuun jedhamtu bar guyyaa tokko gabbee waan isaa haasa'een beeku waggaa 4 inni ammoo jireenya isaa keessaa waan na baasee kun dhimma ilmaanii waan ta'eef dirqama waan jiru hawaasatti himuu qaba sure 100% an ammoo quraana rabbiitiin kakadha waan boru isinillee arguu teessan meebi yoo lafa jalatti si awwaalee yoo waliin jiraate mal akka inni fuudhe ammoo kun ammataa ilmoo kiyyaa qabee sin kakadhaan rabbiin ilmoo hin kenniniif inshallah kana booda ilmoo maalee argataa miti si jammar ani dhara wayirra kaan jiru wanni ani haasa hundi isaatu dhugaadhaan ganaa lafee na caccabsee cinaacha kiyya na caccabsee cinaacha ilmoo kiyyaa caccabsee ganaa hin sobdi miidiyaa irratti ajandaa barbaaduudhaaf haasofti naan jedhani ganaa na dudduubbatti jechuudha so ani waan haasa'amuu qabu haasa'ee jira anadhas borus wanni an barbaadu oromoon miidhaa kiyya naa beeytee Jireenyi kiyya akkamittan kaleessa akka dabarsee amma sammootu ilmaan kiyya jireenya akkamii akka jiraachisuu qabu haala naa mijeessuu qaban haala gaafaan isin jedhu maallaqaan miti an oromoorraa ganzaba tokko hin barbaadu haa galatooman oromoon kaleessa nu gargaaree jira rabbiin jeezaa isaanii jeennataa naa kaffaluufi isinii galee kana boodaan ilmaan kiyya dalagee hojjedhee jiraachisuu hin danda'u hinan qabu garuu kalee kiyya tokko gurguree tan nyaachifadha ilmoo ko wallahi billahi an ilmoo inni hadha hitti ilmoo inni hadha natti tuffatee isinii galee ilmaan inni hadha maqaa isaanii dhahuu dhiisee natti darbee jireenya biraa eegalee caarraa ilmaan kiyyaa kana na jalaa ballees inshallah ba'iznillah ilmaan kiyya yoo rabbiin jedhe biyya bulchite kalee kiyya gurgureen jiraachifadha of duuban deebi'an an dubartiin inni kana na godhe sana na godhe dhee maraateellee jireenya ofiillee jiru ilmoo ofiillee balleessuu miti man jiraadhaan hireen harka rabbii jirti. Siif waan jedhameetta ati jechuun waa hundayyoo noonni siin jechuu barbaade akka kiyyatti jechuudha. Ati Oromoodha wanni jettu anama bar isaa walitti illee deebitanii addaan illee baatanii sun harka rabbii keessa jirti. Wanni jechuu barbaadu guddaani ati uummata Oromooti waan jettu
أنا مليك أنا وقا هبتا مرقا قبتا مرقا هبتا تو أرقا يدامسني ورمو مجأيون توني ركنا وان إرد آبتو دي كان اسم بربادو ركنا وان إرد آبتو أدو سوا إرد آبتة ساعتي إسا والجاقا جاقا سنو يوهن كباني أني اللي كان وان إسي كسات اللي قلالي هبتا جرو أكو مسين يتيوت تمالي دايقا تكايو آبتة مجأيون تو وان نما بشان قجلي والفورو دندأومتي nama qaama isii bitaabil gaisii keessa handhuura keessaa qalanii baasanii sibiilli yoo xiqqaate seentimeetira meeqa ga'u qaama isii keessa jiru jechuudha isiin tun. Nama handhuura hin qabne nama handhuurri qaama isii keessa hin jirre namni ani qaama isii san argee dhugaa rabbii uf jibbe akka wayii kanatti dubartii ta'uu kiyya kanayyuu guyyaan uf jibbe yoo jiraate tokko guyyaa san qaama isii kana gisee isiin ol molkattee nama mul'ifattu. Osoo laaltanii argitaniiti jechuudha. Wallahi rakkina waani vajoo jaarsa jaartii jirtu jiru kan illee rabbumatu beeka rabbummaan bichaan haa xumuruun jedha. Silaa odoo silaa jiraataniiti waa qabaataniiti lafa jala jiraataniiti asirraayyuu wannummaan ati ilmaan kana shanan asirra akka ashaangulliitti asirra oofaatiini ati asirraa bootuuf ati asirraa rakkattuyyuu hin jirtu. Hundi siidha akka jibtoota jechuudha. Uummata sharriin garaa guutee sharriidhaaf lafarra yaa'u bichaadha. Abbaan barbaade waan barbaade naanaa jedhu. Ana homaa nan bulchan homaa nan gurshan. Akkaawuntiin irraa gubataa warri jala kanatti bootan hin boo'in ataaftaaf koopiliinti godha ashaangulliitti boo'ichaa wannummaan isin jala kanatti daraaddartanii tokko isaa hin jiru jechuudha. Aanaan fani beektaa mallaqa asiin dura waa'ee ispoonsaraa irra guurame san illee wallahi karaa binnatti arguani waan xumuratti si ayyu maaluma taatee sila ispoonsarummaan isii kun lafee foon irraa ta'ee haganateette mallaqni guurame sun mallaqa yoo xiqqaateetiin jedhe hadhaa kalee miti an dhufeetiin naannoo ji'a 7-8 kan mallaqni sun guurame ni beekaa yeroo sana waraqata iyyuu fudhadhee hin jiru jechuudha. Yoo xiqqaate dhimmi sun dhimma asiitii miti maali sila rakkina maal isaan bira jiru moo maali jedhee ani nu mallaala sanillee rakkina maalillee akka ta'e hin beeku. Taani ammoo dubbiin arsiitii fi foon lafee irraa hin dhumattu. Dubbiin arsii jechuudha. Dubbiin sikkoo mandootii fi foon lafee irraa hin dhumattu. Hanguma feete osoo rakkina feete qabaatte hanguma feete osoo atabbuma feete wallolte isuma kanaanuyyuu osuma qafeeta walloltanii inni nusi balleessee atuutti balleessaa jiraatte hadda boru iftaan jaarsaa jaartii jinniif maali osuma jedhanii kan lubbuun duullee du'aa kan lubbuun darbullee darba. Siigalee usuma isaan lafaan maran usuma isaan asii achi deebisan isatti illee dhugaa jirtu himanii obboleessa kiyya sitaa akkanatti jiraatta haadha ilmaan tanteetii tanaan waliin. Ilmaan biraa ka soqaa deeman hin jiru. Ammallee taree deebee niitiin biraa ta soqaa deeman hin jirtu. Namni wanni soqaa deemu wanni dheebuu deemu yoo jiraateetiin jedhe dhalti tanuma addabadhuu jiraadhu jedhanii dhukkubsanii itti himan. Hin himan itti dhukkubsanii osoo dhukkubsanii itti himaniiti amaan nama badaadhaa miti. Osoo dhaabadhu jedhanii hiriyyaa gaarii qabaatee dhaabadhu jedhanii amaan nama badaa miti. Amaan hin alatu beekaa nama akkamii akka ta'eetiin jedhe jechuudha. Siigalee isatti illee ka himan ka biraati si'iin illee ka jedhan ka biraati si'iin kadhattuu jedhanii isatti ammoo dhaqaniitiin bushama kan keetifama biraatti himanii biraa deemanii jechuudha. Yoo laalteetiin jette dhimma asiin dura haadha firootiif reedisanii osoo namni lafarra qaqqabee fixee namni lafarra qaqqabee waan san dhimma sanii mataa itti godhee maqaa itti godheetiin jedheeti sadarkaa amma irra jiran kan irra hin gayanii jechuudha. Nuti arsiin akkuma kennatti dubbii keetii wachuu calee garaan baran osoma jennu garaan kenna jechuudha. Nu gubateetiin jaarsaa jaartiin illee adda baatee ka du'e illee du'ee waan sadarkaa hamtuu irra kenna. Nama gama kiyyatti wanni siin jechuu barbaadu icciitii abbaa manaa kan keetiif kan kee jidduu jiru. Siigalee nama viidiyoo wayii kan inni sidha yoomama kana waraabanii walii gadi hin deemaniin argama. Icciitii jidduu manaa abbaa manaa keetiitiif kan kee jiru akkanallee jettee akkuma dura gadi nyaatte sanitti akkuma dura gadi liqimsite sanitti. Akkuma dura bishaan qorraa fi ho'aa irraan gadhudde sanitti ammallee irraan gadhuge. Hamma fedhe yoo ta'e sakkaaramii fedhe durriyyee fedhe yoo ta'e kabarandaa bulu fedhe yoo ta'e halaala rabbiitiin karaa rabbiif shari'aan jalattuun ilmoo irraa dhalte abbaa ilmaan keetiiti. Borhoma fedhe illee yoo ta'eetiin jedhe ilmaan tantee tana abbaa keessan jettan malee abbaa biraa fiddee osoo hadhallee heerumteeti abbaa keessan jechuun hin dandeettu. Amma fedhe yoo ta'e jedha jechuudha. Karama fedhe asitti balleessee simiidhee obsitee dandeette hadha geette ammallee madaa isaa san akkuma qara obsitee uffata gubbaan uffatte sanitti gubbaan uffadhu maaliif jennaan wanni garaa nama baate garan nama deebitu
wanni garaa nama baate aarii keessa garaa nama baate jedhanii maal jedhanii karaa keessaatiin dhufanii sitti bilbilanii viidiyoo si waraabanii gasi lakkisanii asiin iskiriin riikoordi godhaa sagalee kan kee olii gatiin deeman kunniin waa takka siif hin godhu wama takka siif hin godhu hanga ilmoon tantee diqqittii mucayyoo sun waa sii gootu namni tokko waa sii godhu hin jiru. Rakkinna biraa ka araara akka jidduu keessan jiru yoo jiraate araara qabanii mataa godhanii yeroo hunda mataa tuttuqanii mataa irbanii walitti isin siisuu bicha osoo hin taane rakkinna keessan ka jidduu keessan jiru kana irra dhaabatanii akka gadi fixanitti dubbadhu. Laal akka gadi fixanitti. Ammallee jaarsonni dubbii qabdanii garana tultul jettanii. Wannummaan isin mataa walitti harkisuu maali wali irkiftanii bichaa deemtaniif hin jiru. Rakkinni mucayyoo kanaa guddaan maali? Rakkinni mucaa kanaa hoo guddaan maali? Lachuu kenna abbaa ilmaaniitiif haadha ilmaaniiti. Fakkeenya miidiyaa ta'uu hin qabnu. Asii achi deemannu muyyattiin tun riikoordiin isii gamaa gamana deemuu hin qabu. Hadda boru ijoolleen isii maal argiti? Ijoolleen tun hadda waa hunda argiti, waa hunda dhageetti. Ijoolleen maan tanaafuu sirrii miti jettaniitiin waan kana gadi fageenyaan laaltanii rakkinna isii illee laaltanii rakkinna isaallee laaltanii walitti asseessitanii waan barbaadan godhuufii dandeettan. Yoo akka koominiitiidhaa jinni maali jedhanillee haddaa kalee miti silaa odoo si yaadaniiti akkuma siqqoo mandootittuu yoo akkuma oromootittoo fi akka siqqoo mandootittuu osoo yaadanii qaatas keessaa si baasan. Qaata as keessaa si baasan. Si galee qaata waa hunda si godhuu danda'an. Hundi siidhaa kijibtoota jechuudha. Si galee warra tiktookiidhaan si daldalatuu fi warra karaa ittiin si deematu malee tokkichi garaa si yaadee garaa waa si godhu osoo jiraate qaata siif godhan. An osoo du'ellee dhugaa rabbii isin hin jedha. Osoo du'elleeti dhiifama naa godhaati siqqoof mandoo isin hin jaja. Isinilleen abdadhu. Sila hadda mucattiin tun asirra deemtee yookaan mana amaaraa dhaqaa yookaan garas dhaqaa dhabatu akkana isii godhe. Gaafa madeengadda maaliif mana amaaraa dhatti jettaniitiin isin hafarsitanii annan laalaa ture jechuudha afaan qaqqabadde. Dhabatu ilmoo san rarraasee ilmoo san isii fuusisee mana amaaraa irra isii deemsisee jechuudha. Isin galee mee giiftar onnummaan kenna meeqa keessantu jira kan asirratti giiftii kennitan. Kan asirratti giiftii gallolaa sartan meeqa keessantu jira. Namnummaan tokko dhaabatee geemii isii tapsiisu jira. Hin jiru jechuudha. Nuti dantaa kennaafuu waliin hin taphannu. Namni hunduu faayidaadhaaf asirra dhufa. Warri biyya kana jiru dantaa kennaafuu anu mataan kiyyaa waliin hin taphannu. Garuu mucatti matana guyyamata akka dhuftanii aananii naa bitattu jettanii namnummaan dhuftanii tapsiiftanii irra dhaabattan jira. Hin jiru jechuudha. Hin jirtan. Jooyin iyyuun gootan mana isiidhaa akka miskiinaatitti akka qumaaxaatitti gubbaa kanarra fiiddanii jechuudha. Meeggee beellamaa takka qabadhu si tapsiifnattanii guruppii takka hiitaniitiin tapsisuu danda'e. Namni tapsisu naa dhabame. Hin jirtani kaa. Eessaan. Asiin loltuudha, asiin lolaadha, asiin jinniidha, asiin maaliidha. Hin jirtan kaa. Bakka sirnyaatitti hin jirtan. Qilleensa irratti yoo dhaltuu fixattan malee, qilleensa irratti yoo beera fixattan malee hin jirtan bakka sirnyaatitti. Warri leeviliin keessan gugurdate hundi isaa qilleensumarra gugurdate leeviliin keessan. Hanga beera amaaraa dhattanii puush gootan miskiintittii tana dhuftanii namni tokkichi puush godhe namni tokkichi irra dhaabatu hin jiru. Hanga muktaariin sun waliin rakkatu Oromoo keessaa namni tokkichi akkas waliin rakkatee akkas waliin dhaabate hin jiru jechuudha. Asirra cabdee teettee maal taatee akka miskiinaatitti jechuudha. Waliin rakkatti ilmoo ofii waliin. Kana namni gallaaltanii namni bira dhaabattan tokko isaa hin jirtan. Hadda fuutanii garanaan garas hin deemu garanaan deemu isaafi siilee rarraasuu jette jechuu haasa'e jechuu maayikiitti qabdanii akka nama intarvii godhaa jiruutitti azaa hin godhina. Yoo dandeettan keerii dubbadhaati walitti araarsaa. Yoo dadhabdan ammoo irraa dhaabadhaa akkuma jiraatte sanitti haa jiraattu. Hanganamaa galgala gisee isin asirraa boottu wallaa jalumaayyuu jooyin hin godhu bakka garaa kiyyan na guba ta'aniin. Nan argaan kadhattu maali akkas taate maal taate numa bootti numa maal taate numa akkas taate hay mucattiin tun garaa keessaa sibiila baadhattee teetti kan jiqilee ga'u sibiila taakkuu qabu uffaa keessaa qabdi qaama saalaa isii keessaa qabdi gajjachuuf ol jechuu hin dandeettu ilmoo tana lafaa ol harkisuu hin dandeessu ilmommaan tun osoo harkaa kufte nama gajjadhee lafaa fuudhuu danda'u miti haya namni kana garaa keessa baadhatee dalagachuu hin dandeessu. Ilmaan tun barumsa geette barumsa shaanxa irraa barbaaddi uffata irraa barbaaddi nyaata dhugaatii irraa barbaaddi yoo karaa gadi baate dhabnee hin beektu ijoolleen tun haati teenya hin qabduu hin beektu as kenni jetti warri jala kana kolfitan ammoo jechuudha kolbaan isinirraa harca'u jechuudha ummata waan irra kolfu waan irra booyu hin beekne ashqaa baacee hullaa jechuudha jireenyi manamaatii fi ooli bultii namaa qotuu malee waan biraa faayidaa takka hin qabne jechuudha fooloon nama guddifachuu amma kaleessuma fadha akkaawuntii maqaa isiitiin baname akkaawuntii shammojaa arge ka maqaa isaatiin baname akkasii jechuudha nama ajaa'ibdanii bar yookaan mucatii tana gara biyyaatittuu galchitanii waa gootanii fi gadhaabadhu jiraadhu kanaanuu osoo jettanii mucayyoo tana namni jiraachisu akkamitti dhabame namnummaan guruppii hidhanii olitti deebanii namnummaan waa godhuuf akkamitti dhabame maqamaafuyyuu
Silaayyuu karaa wanna asirra namni walii godhu hundi isaa tamaqaati. Maqamaafuu mucattii tana namnummaan tokko namnummaan shanii ijaa gugurdammaan nuti asirratti arginu gad dhaabateetiin mucayyoo tana mataa isii as deebisee bakka kana dhaabadhu waan kanarra dhaabadhu galii biyya sanuu jiraadhu. Yoo bishaan lagaallee dhudde ijoolleen tun haa guddattu nama jedhuun tokko akkamitti dhabdi. Hin jiru jechuudha. Hadda sila odoo isaayyuu addaan baateetiin jette mucayyoon tun obsitee jiraatte osoo waan irra dhaabattu qabde. Haa deemu dhiira rakkoo hin qabu. Torba fuudhuu danda'a. Haa fuudhu haa jiraatu. Rakkoon qabu. Inni fuudhuun rakkoon qabu. Isiin hoo maalirra jirti? Amma wanni isin laaltan inni fuudhee inni hin fuudheedhaa miti. Osoo nama harka jirullee fuudheetuma harkisee galaaraan. Dubartiin karaa ta'e heerumtee mana dhiiraa jirtu. Tama saanuu qabna yoo jiraatte nama takka yookaan lama. Hundi keessan masaanuu qabdan kaameraa duubatti. Harkisee isinitti hin galuu dhabe malee namni masaanuu dhabe hin jiru. Harkisee galuun isaa ammoo wannummaan haaraa ta'u hin jiru yoo masanillee ta'e jechuudha. Harkisee galuun isaa haaraa wanni godhu nama godhu hin jiru. Haa fuudhu. Mucayyoon tun jireenya barbaaddi. Waan irra dhaabattu barbaaddi. Waan itti hirkattu barbaaddi. Waan dalagattu barbaaddi. Adda biyya kanatti suuqima wayiitu bananii osoo qabaattee sanuma keessa iyyuu teettee bishaan maaqoo kanaayyuu gurgurattee waan galii wayii harkarraa ilmoo isiitiidhaaf ol galu.